akka orannee Oromoodhaa wajjin irra geenyetti. Yaa nama jabaan. Abbaan isaa akka namni himuutuun ta'in abbaan isaa xabaqaa. Xabaqaa magaalaa Aggaaroo nama argitee yeroo Haile Sillaaseeti qabee haga yeroo Dargitti xabaqaa tureedha. Xabaqaadha abbaan gudeedaa jechuudha. Dhugaatti nama beekaan Oromoodhaaf haa beekuu sana boodatti dhumna isaa keessa argattu. Abbaan isaa kun nama miidhaa turee jedheen gaafadhe. Nama miidhuu garuu argitee hojii isaa irratti xabaqaadhaan argitee olaantummaa isaa in dhugoonfataa jedhani. Maal irratti dhugoonfataan jedhe. Hojii karaa hundaan ni beekaa jechuun argitee nama walimates gidduu bu'ee argitee waa goggochuun jiraa argitee baay'ee nama gargaaraa jedhan. Maal fa'i irratti nama gargaaraan jedheen ilaamee abbaan fiixaatii fi haati Abiyyii wal labanii turanii naan jedhe. Nama hedduu dhagaa. Namoota isaanii hedduun isinitti himuu danda'a booda. Aan jedhe. Wal labaniiti walii kuurra sadarkaa hiikuurra gaani abbaan fiixaa. Haati manaa isaanii immoo abbaan Abiyyi afaan waan beekaniif Amaariffaa. Namni Jimmaagaa Amaariffaan beeku. Abbaa bunaa ta'e, abbaa lafaa ta'e, abbaa qabeenyaa ta'e, abbaa dinagdee ta'e homaa hin beekani. Aggaaroo ta'e, Jimma ta'e, Gommaa ta'e, Guumaa ta'e, Geeraa ta'e hin beekani. Xiqqoo Amaariffaan in rakkisa. Yoo Amaariffaan lee beekani seerichan beekani. Seera ittiin waa falman. Kanati haati Abiyyi xabaqaa qabatani Aggaarootti argitee eenyuun Shifarraa Mokonnin xabaqaa godhatanii dhaabani. Shifarraan horiin arganne horii maleen dhaabbatu. Achumaani waan walii kennaniiru gaan beekan sana Allahu alam. Amma gidduu kanatti abbaa fiixaa horiin keessan isinirraa akka jirutti qoodamuufi jedhani. Odeeffannoon dhufeef maalin taaree jennaan deeffadhaa jedhani. Deeffadhaa yeroo jedhanii abbaan fiixaa haadha Abiyyi deeffatanii. Obbo gaashee Shifarraa Mokonnini fe'isaan galche. Abiyyi kana gidduutti dhalate jechuudha. Abiyyi Oromoo miti Amaara. Amma isa kana isaan ijoolleetti maniiru ijoolleen hundi isaanii quba qaban. Obboleessi Abiyyi amma Ameerikaa jira. Warri argitee naannoo sanaa Uraageenis Walaayitaanis warri beektan Kulloonis Kafichoonis warri gara Wallaggaa gara adda addaati dhufe. Hinjira sabaaf sablammooti naannoo Jimmaa kana keessa. Warri dinagdee adda addaa maddisiisan mana barumsaa jaaran
keessayyuu kilinikii kan dhaaban ijoollee wallaggaati. Qoradhaati biragaa lateeyoon sobamoo dhugaa dubbatee arguu dandeessu. Wanni kun ragaadhaa wajjin harkaa qabna. Abiyyi Ahmed kan Shifarraa Mokonnin. Shifarraa Mokonnin xabaqaa beekamaa aggaaroo ture. Inni kun Amaara. Kanan jibba argitee yeroo dhufee aggaarootti biratti barataa tures jibba Oromoo abbaan itti himaa ture. Haatis dhageesse itti himaa ture. Kanaaf haadha malee abbaa faarfachuu dide. Abbaa guddise maqaan na'u. So an mincii kana argite madda oduu kana baadiyyaarraa hunda qoradhee argadhe. Isin qoradhaa argadhaati na saaxila. Ilaamee jara kee warri amma biyya keessaa isa tumsitanii Shawaanis, Wallagganis, Baaleenis, Arsiinis hundi keessanuu sabboontota. Gujiinis warri amma namicha kanaa wajjin dhaabbataa jirtanii dhugaatti Oromoo seetanii Oromoo miti. Rabbitti isinii kakadhee wanni ragaan gadi baasaa jiru Oromoo miti namichi Amaara. Amma haaloo sana waan hawaasa keessatti kuufatee deemeef gaafa argitee Gondoriin naqee naannoo Tigireedhaan bakka bu'ee Gondoriin naqe ijoolleen babbareedduun ijoolleen Oromoo hedduun jira. Wollo jirti, Harargeen jirti, Jimma jiru. Faamilii irraa fuuchuu barbaadeeti dhaqee warra faamilii isaa fuudhe. Hin beeka namichi seenaa beeka. Seenaa beeka. Ilaal jara keenya. Wanni guduunfaadhaaf namni waa ol keeyyata. Amma inni laayina kaleessaarra deemaa jira dhokatee Oromoodha maqaansaa. Oromoodha ufiin jedhaga. Maqaansaayyuu Oromoos miti. Abiyyi miti maqaan. Abiyooti. Haadhatu baaseef Abiyooti. Haadhatu ati nu gusa torbaffaadha jetteen abbaatu xabaqaadha. Laayinii kana waan irra dhufaniifi dhageesse waan kana itti himte. Horii akka argitee mucaan achitti baratee abbaan isa dhalche harki qalleeyyiidha jechuun afaaniin bula. Chirchaaroo Amaariffaa nagadee bula. Isin kun immoo abbaa qabeenyaati. Namichi nama beekamaadha abbaan Abiyyi ni amma abbaan fiixaa kun nama beekamaadha. Dhaqii horii qooddadhuudhaan galte isin. Dhageesse? Akka kanatti abbaan fiixaa horii dhabuurra egaa warri durii akkaataatti dadhabanii argatan qabu. Horii dhabuurra amananii fudhatan. Ijoollee isaanii hundatti himaniiru. Ka durbaatti ka dhiiraatti. Shifarraa Mokonnin ilma tokko Ameerikaarraa qaba.